namoonni baay'een keessanii koomentiidhaan haala kamiin Facebook irratti add friend haala kanaa jiru gara folootti jijjiirra kan jedhu na gaafachaa turtaniitu. Kanaafis immoo har'a deebisiniif qabadee dhufeera. Duraan dursa garuu namoonni haaraa subscribe gochuun akkasumas illee viidiyoo kana immoo like gochuudhaan isteeppii isaa hundaa haga xumuraatti hordofaa. Gara viidiyoottis yommuu seennu duraan dursa Facebook irratti add friend gara folootti jijjiiruudhaa fi aappii Facebook isa originaalii yookaan immoo aappii Facebook isa sirrii nu barbaachisa jechuudha. Kanaafis aappii kana immoo kan nu argannu gara aappii Play Store bilbila nama hundaa irratti argamu haala kanaanii ni seenna jechuudha. Sana booda search bar irratti haala isinii barreesseen Facebook jettanii barreessuudhaan search ni gootu. Sana boodas aappii ana bukkeetii update jedhu garuu immoo isin bukkeetii install jedhutu haala kanaan isiniif dhufa. Sana boodas aappiin kun meegaabaaytii 70dha. Akkasumas illee namoota biliyoonii 5 waliin daawunloodii ta'uusaa check ni gootu. Sana boodas erga aappii kana buustanii gara aappii kanaa ni seentu jechuudha. Gara aappii kanaas gaafa seentan haala kanaanii gara peejii kanaatti isin fida. Sanaan dursaa wantan isinitti agarsiisu akkaawuntiin koo amma add friend kan jedhurraa jiraachuu isaanii isinitti agarsiisa. Sana booddee immoo erga folootti jijjiirre immoo maal akka inni fakkaatu ilaalla jechuudha. Kanaafis tuqaa 3 gara bukkeetti argamtu sanaa al tokko kilikii ni goona. Tuqaa 3 edit profile kan jedhu bukkeetti kan argamu al tokko kilikii ni gootu. Sana boodas haala kanaanii gara peejii kanaatti nu fida. Isa keessaas iddoo view as kan jettu sana icon ijaa kan qabdu kilikii ni goona. Sana boodas akkuma argaa jirtan kan koorraa add friend jedhee bifa biluudhaan jira. Amma wanta inni goonu kana deemnee gara follow kan jedhutti jijjiiruu qabna jechuudha. Kanaafis haala kanaan erga agartanii gara booddeetti ni deebitu jechuudha. Gara booddeetti deebi'uudhaan peejii hoomii keenya irratti gaafa inni haala kanaan nu fidu gara gubbaatti sarara 3 bifa hamburgeriin argamu deemnee kilikii ni goona jechuudha. Sana boodas isa erga kilikii gootanii booddee immoo gara gajjallaatti setting and privacy kan jedhutu haala kanaan jira jechuudha. Kanaafis al tokko setting and privacy kan jedhu keessa tuquudhaan gara settingii ni seenna. Sana boodas gara settingii erga seentanii booddee immoo gara gadiitti scrollii ni gootu. Settingii hedduutu achi jalatti argama. Isa keessaatii kan nu barbaachisu nuuni gara gadiitti xiqqoo gadi scrollii gochuudhaan audience and visibility kan jedhu jala how people can find you and contact you kan jedhu kanatu nu barbaachisa. Kanaafis isa al tokko kilik gochuudhaan keessa ni seentu. Isa keessas yommuu seentanii settingii hedduutu argama. Isaan keessaa kan jalqaba irratti argamu who can send you friend request kan jedhu bukkeetti everyone kan jedhu sana kilikii al tokko ni gootu jechuudha. Sana booddees gaafa isin everyone iddoo jedhu sana kilik gootanii optionii 2 isiniif fida yookaan immoo filannoo 2 isiniif fida. Jalqaba irratti akkuma argaa jirtanii kan everyone jedhurraa haala kanaan jira jechuudha. Nuunis everyone sanarraa friends of friend kan jedhurraa haala argaa jirtan kanaanii ni keenya jechuudha. Sana boodas friends of friends kan jedhu kanarra erga keessanii booddee haala kanaanii gara gajjallaatti immoo who can see your friends list kan jedhu publicii ta'uusaa mirkaneeffachuu akkasumas illee who can look up using the email address you provide kan jedhu everyone akkasumas illee inni gara gajjallaasii hundisaayyuu publicii fi everyone irra ta'uu akka inni qabu mirkaneeffachuu qabdu jechuudha. Garuu inni jalqaban ani isinitti hime who can send you friend request kan jedhu suni friends of friend kan jedhurraa haala kanaanii kaa'uu qabdu. Sana boodas amma gara profaayilii keenya iddoo silaatti haala kanaan ni deebina jechuudha. Ammas gara profaayilii keenyaatti erga deebinee booddee immoo tuqaa 3 iddoo silatti buunee al tokko kilikii ni goona. Sana boodas iddoo tuqaa 3 sana ammas kilikii gochuudhaan gara view as kan jettu iddoo sila al tokko kilikii ni gootu jechuudha. Sana booddees view as yommuu isin tuqxanii sila add friend kan jedhu ture haala kanaanii gara folootti nuuf jijjiirameera jechuudha. Egaan haala isinitti agarsiiseen isteeppii ammaa hordofuudhaan add friend irraa gara folootti jijjiirachuu dandeessu jechuudha. Egaan viidiyoon irra isiniif qabadhee kana fakkaatu ture. Akka irraa barattan abdii guddaan qaba. Viidiyoo ajaa'ibaan hagolitti deebinutti immoo nagaan naaf tura.